انت الأورمو سبونتو خبجمتو سيفن اسني قاله هذا شاني سنيفو هايني يسي بهو قبا سنجار سمالي متي جار سينما ديسي ديمو يو قومكم أو جار سما خيسا بيجرا سرفونا جار سما خيسا بيجرا الشمار كفوني هرتبتو تافي كبجمتوتا افتو جرا جرتو isinin jetta ilmaan oromoo qaalii fi kabajamoo jiraadha umrii dheeraadha bakka jirtanitti fayyaa isinitti haa ta'u ilmu namaa hundaahu bakka jirutti rabbi fayyaa nutti haa ta'u dhukkubsataa rabbi haa fi qaduu rabbi rahmataa godhuuf ka jirullee rahmatuma qarxanii fi rahmata kadhachaa fi jechuudha arra maatoo si fide jechuun keessan oolamu waa'ee fuula feesbuukiitii fi fuula tiiktook irra kan deemaa jira intala oromoo sabboontu siifan namni hin beekne jiru haala ilmaan shanii haala ilmaan shanii jaamti si namni beekne jiru magaalaa biyya baqattummaa kan Masri jaamti yookaan Kaayiroo jaamti namni hin beekne jiru jechuudha biyya fokkottuu illee biyya fokkottuu biyya baqaa keessa biitee akka Kaayirootii fi akka Yemenitti fokkottuu hin jirtu jechuudha biyya nuti jiru kana biyya baqaa lameen kanaatiitu addunyaarraa fokkottuudha jechuudha biyya jireenyi sii ulfaatu wanti hundigaa numaga baqattummaaf keessa jirra malee biyya keessa ta'anii miti jechuudha biitii lameen tuni rabbiin maasha Allah tabaarakallah walitti fide jidha isaanii godhatan wal fuudhan maatii walii tahan rabbiin deebi'ee riskii caaltu gammachuu caaltu ilmaan shan bakka takkatti arkachuu jechuun akka nama gartee silaa rabbiin meekuurii mana kee keessatti siif gadhimmisuu gartee meekuurii namni jaamu meekuurii waan jaamaa namoonni beekan jechuudha akka meekuurii mana keessaa akka gaararraa burqituutti mana keessaa sii burqitu akkas jechuudha rabbiin kannaa gurbaa kanaaf kanne kannaa intaltanaaf kanne ilmi namaa qabachuu wallaalee alhamdulillah wallaalee xarraqii dhalaaratti oof jechuudha way shamarran oromoo jechuun garaana nyaatan wallahi wabillahi dhugaa rabbi dubbachuudhaaf dubartiin keenya kan biyya namaa keessa jiru hedduu warreen biyya namaa keessatti wal fuudhee ilmaa walirraa horee ilmaa walirraa dadhalee gizee akkana wal godhu biyya keessatti adii biyyatee jirta ta'etu biyya sii keessa dhaltee haadhaa fi abbaa isii harka yoo jiraatte isii dhukkubu isii dalagachuu hin dandeenye isii biyya baqaa keessa jirtu akkana godhuun maqaa oromummaatu balleessee jechuudha baramma osoo akka firra dhaabbatee dubbatee jechuudha namni maqaa oromummaatu balleesse micoon tun akka oromootti akkan tala oromootu talafee barbaadanii tashanyii isii gad dhaabbatanii malee tashanyii isii zarii isii balleessanii biraa deemanii miti akka kiyyatti jechuudha waa'ee miidiyaa kanarra deemaa jira guyyaa 3 moo 4 laalumatti hin jira jechuudha maafi yaada hin kannanne waa'ee micootana yeroo hedduu mataan dhukkubsu jira rafee bulutti jiru jechuudha gocha gurbaan kun micootana raawwatee jechuudha nama hadiinni qaama isii keessa jiru kama namaa dalagattee ilmaan kana masluufachuu hin dandeenye nuti warra ilmaan guddisuutu beeka jechuudha namni ilmaan dhalee hin beekne amma nam takka irra guddaan nama shari'aan afur faqadee maali jee warra lolaa jiru jira jechuudha gurbichuma saniifu jaarsa maalii miti jaarsi nama dhiisee deemu yoo gonkumaa jaarsummaa keessaa ba'ee jira sirra foonaan jaarsummaa keessaa ba'ee jira shari'aan afur akkitti faqadde akkasitti hin faqanne shari'aan afur hayya shari'aan afur yoo faqadde yoo gurbaa saniif dhugaa rabbii shari'aan afur faqadde inni rabbiin tokkichi rabbiin ilmaan shan kanneef sallaalee yoo shari'aa sanii ji'eewu jalatti feetee keessa jiraateewu haati mana isaa san yoo fuudhetti hayyama kanniteefitti akka shari'aa sanii yoo deebine jechuudha maatii rabbiin bakka takka shan kanneef san if dura qabee fuudhee isa dhiisu qaba yoo maatiin isaa dhibdee feete qabaattee rakkoo feete qabaatteewu rabbii ilmaan shan kanneef kana amma takkatti ilmaan shan kanneef kana laalee dhiisu qaba jechuudha ilmaan shaneen kana amatatti yoo ta'an jechuudha namni hoggaa shanii dhalee jechuudha waan silaafni hoggaa shanitti itti lafee fidu inni yeroo takka fide ni'imaan kanaa ol inni jirti dhugaa rabbii dabban nuti rabbiif galata galchuu hin beenu dhibbiraa dhibbatti rabbiif galata galchuu hin beenu jechuudha nuti ummanni rabbitti amane kun jechuudha nuti isinii galee alhamdulillahi maaliif wallaalle shukrii rabbii galchuu maaliif wallaalle isinii galee ol baatanii cinaan micoota irratti arrabsaa jirtan cinaan isaa arrabsaa jirtan isaa arrabsaa malee micoon waan takka hin taane isinii galee micoon garaa nama nyaatti garaa nama balleessiti silaa harka haadha isii bira jiraatte
ندكو بيتي أرى إلمان سيسن هاتي الراك أبدي إسيم بقنا فرتة رها فرتة شيفتي تورا بيجنما خيستي نوتي ورتك قدس جرو أكنمي إلمان شنسن على قدسو تجريني خينيا في دبي خينيا إفركا جرا ماليا إسي بيجا بقطم ما خيستي إلمان شن خوال كتا أجرتم فيديو إسيتي خون متا قبان كوري خون أسين كوري خون قرار به خون مال به ها نرابو أجتيتون خجران إسي خيس لكم خهدين خيس جرو ها إلمان هم بيخاني فكسن سنيجله هذا الراجي ديمو هم فنان فيديو إسي لاليتين بوي والله وبالله أبان من خيانة رفوري إيجي دلا نرى جالتو أركتي ديمي فوري والله وبالله جت الإلمان كي هنجنو ها إبديت أنا أجي ديمي دلقتون دندو كليتي تكتي القريتين إلمان كي يدرس إلمان كي يجرا تشوف سفر داغزيته أكوان أنانتين إمام بوسه فيديو انترسني لالي سنيجله خلي إفي فو فيان كبدو خلي أكمل قرقرته إلمان قد فتى أصو أبان الدنيا تنرجرو أورا مو متان لفنو خاج السخياني سنيجله ما رجاسن هركا ويره هنتي بيناتشو أكورو ماتي حافو رويني إيرابر سيجله أنا ما فوق ليسا جله هلالة إنت لا تنا إيجدلت نمني أكا أورمو ديسي أكا الدنيا تو مجوتنا بيجا كايريو خي جام تقيتي في مصر جام تقيتي إلما شنغافة يسين دلتو نمني هم بينه هنجرو سيجله نمني دقين هنجرو إنتلتي يسين أران تنيرتي هرمتتون هندقيني قران قبدو إلما ساقان أقرر أكا يسين ما شدلتي في هندقيني وري ساتو warri jiruun du'e warra saaniitii fi intala isa heerumte sani malee isaa miti isinii galee fi laayifii isiin aslii wajjin seente jaarsa isiitii fi isii hojii haasawanii jechuun waa'ee karoora dalagaa isaanii irratti itti mana hidhaa keessa ture kan hunda gizee haasawte miciyoon sanii dhibbarraa dhibbatti badii tokko hin qabdu dogongoor tokko hin qabdu dhibbarraa dhibbatti badii qabu isaaqa jaarsa jaartii rabbii tokkochaa beeka isinii galee kanuma rabbiin tokkocha beeku sanii abbaan fadhee badii qabaatee abbaan fadhee badii qabaachuu baatus intala ilmaan shan dhalteef dhiisee deemee fuudhu hin qabu irraa ichin qabina dhibbarraa dhibbatti hin qabu maallaqa narraa hin qabdu jee haadu jiru viidiyoo kana oromoo sheer wal jalaa godha laayik wal jalaa godha isinii galee akka hawaasa hunda badheetutti jechuudha maallaqa narraa maallayni inni irraa hin nyaate ka gaafa silaa isii wajjin jiru wajjin nyaate maallayni oromoon gargaarte ilmaan isaatiif deebi'uu qaba isinii galee oromoon hedduu gargaare micootan isinii galee itti gaafa dhaltee boodallee na dhukubeettee yeroo hedduu oromoon sagalee taatee fi waa hunda buuseef jirti oromoon haa jiraattu jechuudha ammallee intala oromoo ha hayni isi harkatti deebi'u qaba akkana wanniin isiniin jiru takkammaas kaneen shamarran oromootii dhaamu jira shamarran oromoo hin gowwoomina hanqafeete abbaa manaa ilmaan 15 yoo dhalteef jiraatte ifabdattanii jaarsa keessan harka qabeenya keessan akkan seenne kana jala moraalmaa dubartiin oromoo qabiyyummaa keessa jirtan warreen dalagattanii keessaa'oo mana madaamii mudhiin isin cittee qabeenya keessan jaarsa raggadhe dhiirtii oromoo tokko amma inni kun guutuu akka waliigalaa dhiira oromoo arrabsee jechuudha isinii galee akka mataa kiyyaatti anuun dantuune inni kun ammoo dhiira oromoo hunda maqaa arrabse maaliif gocha inni har'a hojjete kanaatiitu dhiira oromoo hunda maqaa tuqe jechuudha ni garra isii tana waan hin ta'inis dhiira oromoo hedduu agarraa jira warreen Saudi Arabiyaa keessatti ilmoo irraa dhalee daleessifatee amata meeqa biyya biraa galee isii dhiisee isii biyya galchee maal jee jireenyi isaanii addaan facee isii xiqqashoo fuudhee bifa namaa irraa fixee ilmoo irraa dhalee qabeenya isii wajjin daleetti if harka galchee hogguu isii kaneef kaayijeen meefu mara dhaabaati waan dubartiin oromoo dhiira oromootiif tahaa jirtu dhiirtii oromoo maa wallaalte shamarra oromooti sagalee ta'uu maal iddanisin wanni kanaa kun fakkaataan akkana hedduu jira waan isin ilmaan haadha ilmaan shanii taatee fi malee amma wanni kana miidiyaa irra olii gaffii dayeen kun jechuudha warreen akka miciyoo tanaa caalaa kan warreeffamaa jiru biyya namaa keessatti dubartiin oromoo hedduu jira jechuudha wanni akkanaa kun maaliif ta'a yoo booda isii jaartummaa lagizeetiif itti seentanii irraa fayyadamtanii gaafa isii xiqqishoo dhibdee irra gartan booda hagantan taate jaarsaa fi jaartii rabbiin san jiraate yoo haquma dhugaa jaalummaa saniif walis seentanii ilmoon isin jidduu baate
jaarsaa fi jaartiin guyyaa qiyaamaa waliin kaan jechuudha. Ichitti fuula rabbii dhaabbatanii walii matanii saniifuu ammoo duniyaa tanarratti ilmaan Oromoo dhalaan Oromoo gajjattee daleeydee akka laffaatee fiddee isin eegii hojjetanuu kana laffaatanii wajjin bakka san tibbaa kan hunda baatan xumurratti isii ganuu kana firraa dhiisa. Yaa dhiirri Oromoo firraa dhiisa. Wallaahi wabbillaa isinirraa hin tolu. Dhugaan isinitti himu jira. Likkilikkiin isinitti himu jira. Isinirraa hin tolu. Mee hayyan taatan rabbii ilmaa shan bakka takkatti itti kan isii garaa keessaa fayyaan qabdu. Gurbaa kana deemee irra fuudha biyya keessatti biyya galee. Mee isii tanaaf maal yaade jechuu bara? Isii tanaaf maal yaade? Silaan ani silaahin gaadur dubbii deegatte malee Oromoo silaan an gurbaa san tahe wallahi wabillahi fuula rabbii kiyyaati hin ka'u. Rabbii riskii osoo laalee arkuu akkana naa kanne gaafa ilmaan shan naa kannu riskii naa kanne rabbiin sii galee fuula rabbii kiyyaati hin ka'u. Isaan na nyaachisa, isaan na obaasa, isaan na babbaasa, isaan na galcha. Ka ilmaan shan bakka takka naa kanne gaafa dhabde akkuma gabbaatee Oromootti jaartiin ta'e akkana eegin dhalee booda sana dhukkubaa jettee gabbaatee sagalee Oromoo dubbattee Oromoon kunichiin Oromoo jechuun sabni akka Oromootti garaa bal'atu. Sabni akka Oromootti rakkoo nama ifii hin dandeenye hin jiru. Oromoo jechuun abaluun rakkate. Abaluu kan jennaan Oromoon as fiigus dhaqqabaadha. Si galee Oromoon irraa maal dhabde? Oromoon maal sii tahuu dhabde?